Hayyooyi ashamaa kam jirtu nagaaf jaalala waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii baga nagaan gara YouTube channel kanaatti dhuftani. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Daa'imni waggaa 2 macaafni qulqulluun warra harkaa erga argamee booda hidhaa umurii guutuu itti murtaa'ee mucaa waggaa 2 dabalatee maatii guutuun bara 2009tti kitaabni qulqulluun harkaa isaaniitti waan argameef qofa hidhaa umurii guutuu itti murtaa'ee ture. Dhimmi nama rifachiisu kun tarkaanfii garmalee mootummaan Kooriyaa Kaabaa bilisummaa amantii ukkaamsuuf fudhate kan mul'isudha. Akka sanada dhaabbata miti mootummaa tokko baasetti lammiileen Kooriyaa Kaabaa 50,000 hanga 70,000 ta'an kiristaana ta'uu isaanii jechuun akka hidhaman tilmaamamee jira. Dhaabbanni miti mootummaan Kooriyaa Future kan madda namoota Kooriyaa Kaabaa baqatan irraa argatee akka jedhetti namoonni to'annoo jala oolan darara qaamaa, hojii humnaa fi jeequmsa saalaa irra ga'aniiru. Namoonni Kooriyaa Kaabaa irraa baqatan mootummaan kun ilaalcha Kim Il Sungizim yookaan Kim Jongilizim jedhamu kan barsiisa Kim lammaffaa Sung fi Kim Jong Song ciminaan qorachuuf keessaa qabu akka babal'isuu ifa godhaniiru. Ilaalchi kun geggeessitoota akka waaqaatti ifatti kan hin labsine yoo ta'e illee akka uummattoota addaa dandeettii uumamaa ol ta'e qabaachuun danda'anitti ibsamanii jiru. Dhaabbanni miti mootummaa Open Doors USA akka tilmaametti aangawoonni lammiilee kiristaanaa ta'uu isaaniitiin lammiilee 50,000 hanga 70,000 ta'an mana hidhaa keessa akka turan ibsee jira. Dhaabbanni kun Open Doors USA kan jedhamu kiristaanonni ari'atama hokkaraa fi cimaa akka isaan mudatee akkasumas jireenyi kiristaanotaaf qodaa dhiibbaa yeroo hundaa akka ta'e ibseera. Qabamuu yookaan du'uun dogoggora qofaatu fagaata jechuun gabaasni ministeera dhimma alaa dabalatee ibseera. Heerri mootummaa Kooriyaa Kaabaa bilisummaa amantaa wabii ta'a kan jedhu yoo ta'u, mootummaan abbaa irree biyyattii garuu namoota amantii hordofan ari'achuun beekama. Akka piroojeektiin amala amantii mootummaa Data Set piroojeektiin bara 2015tti uummanni harki caalaan naannoo 70.9 warra waaqayyoon hin amanne ta'uu isaanii kan ibsan yoo ta'u, 11 ammoo amantii Budiizimii hordofu. Oduu gaddisiisaa nama jaallatamaan gara gooftaa dhaqe. Hundeessaan dhaabbata Christian Broadcasting Network CBN umurii isaanii waggaa 93tti addunyaa kanarraa boqotan. Tamsaasni kiristaana beekamaa konservaatiivii fi yeroo tokko kaadhimamaa pirezidaantii kan turan Pat Robertson yeroo dheeraa sagantaa beekamaa neetwoork tamsaasa kiristiyaan The 700 Club qopheessaa turan. Addunyaa kanarraa boqotanii jiru. CBN News ibsa baaseen du'a Robertson kamisa ganama mana isaa Virginia Beach keessatti du'uu isaa beeksise. Maatiin Robertson ijoollee 4, ilmaan isaanii 14 fi ilmaan isaanii 24 qabu. Pat Robertson jireenya isaa wangeela lallabuu, warra rakkatan gargaaruu fi dhaloota itti aanu barsiisuudhaan dabarseera jedha ibsi CBN. Fedhiin garaa Pat namoonni hundi Yesuusiin akka beekan ture jedha ibsichi itti dabaluudhaan bara 1954tti Robertson Adiliyaa Elmer fuudhee hanga abbaa warraa ishee bara 2022tti du'aan boqotutti amanamaa turte. Bara 1960tti Robertson Network tamsaasa Kiristiyaan yookaan CBN jedhamu hundeessee sagantaa isaa inni guddaan The 700 Club jedhamu hanga jaarraa 21ffaa televiziyoonii biyyaalessaa irratti yeroo hundaa kan taphatamu ta'ee jira. Sagantaan CBN akka buufata televiziyoonii biyya keessaa Virginia keessatti kan jalqabe yoo ta'u, amma buufata idil-addunyaatti beekamaa ta'ee fi daawwattoota baay'ee qabudha. Yeroo ammaa kana CBN Broadcast and Satellite dhaabbata bu'aadhaaf hin hojjenne kaayyoo hedduu qabuu fi sagantaa sarara kadhannaa bilbilaa sa'a 24 biyyoota gara 200 ta'aniif
kennudha jedhan. Haa birmannuufi. Daa'imni suuraa irratti argitan kun Daandii Hordofaa jedhama. Umuriin isaa waggaa 3. Godina Wallagga Lixaanaa Boojjii Dirmajjii magaalaa Beelaa jedhamutti dhalate. Ji'oota muraasa duraa daa'imni obboleettii koo dhukkubsattee ji'a 2f torbee 2 oliif yeroon hospitaala waliigalaa Black Lion yookaan Xuqur Ambassaa General Hospital turetti maatii kanaan achitti wal barre. Abbaan daa'ima kanaa obbo Hordofaa Fiqaaduu Guddinaa fi harmeen isaa addee Fiqiraaddiis Yohaannis daa'ima isaanii Daandii Hordofaa dhukkubsatee yaalchisaa jiru. Daa'imni kun dhibee apaalastik aneemiyaa jedhamuun dhukkubsata. Erga mana yaalaa seenee ji'oota 9 lakkoofsee jira. Maatiin kun akkuma nama kamittuu ijoollee isaanii guddifachuu fi jireenya isaanii mo'achuuf carraaqa kan turan yoo ta'u, ji'oota 9 as daa'imman isaanii 2 qe'eetti hafan firaa fi ollaatti dhiisuun qabeenya qaban hunda halkanii fi guyyaa itti wal jijjiiranii hospitaala Xuqur Ambassaa daa'ima kanaa yaalchisaa jiru. Ji'oota 9 oliif sanuu dhibee daa'ima ofii dhibamaa dabarsuu miti. Guyyaa tokko hospitaala kanatti dabarsuun miira akkamii akka namatti uumuu waaqa tokkichaa fi abbaa argi qofaatu beeka. Dhibeen apaalastik aneemiyaa jedhamu kun yaala boon maaroo tiraanspaarant waan barbaaduuf biyya keessatti yaalamuu akka hin dandeenyee fi yaalli boon maaroo kun maatii keessaa nama tokko irraa fuudhamee daa'imichaaf waan dhaabamuuf gara biyya alaatti geeffamee yaalamuu akka qabu boordiin hospitaala waliigalaa Black Lion murteessee jira. Yaala isaafis haga qarshii miliyoona 3 ol akka isaan gaafatu itti himame. Daa'ima kanaaf qorichoota adda addaa guyyaatti si'a hedduu kennamaafii jiru alatti torbanitti yeroo 2 ol dhiigni gosa adda addaa kennamaafii jira. Maatiin kun yaala kanaaf waan qaban hunda fixatanii waan jiraniif biyya alaa geessanii yaalchisuuf mana jireenyaa isaanii qabsiisanii baankii irraa liqeeffachuuf yaalanis liqee argachuu hin dandeenye. Dhibeen kun guyyuma guyyaan itti cimaa dhufee qaamni isaa baay'ee hir'achaa dhufuun maatiin yaaddoo guddaa keessa jiru. Abbaan daa'ima kanaa dhiyeenya kana gara iddoo dhaloota isaanii deemanii hawaasa irraa gargaarsa argatanis harka 100 keessaa harka 15 waan hin caalledha. Kanaaf yaa uummata keenyaa waan dandeessaniin nu cinaa dhaabbadhaa, lubbuu daa'ima keenyaa nuuf baraaraa jechuun gargaarsa namummaa hunda keenya gaafachaa jiru. Namuu waan humni isaa danda'uun gargaarree daa'ima kichuu abdii egeree kana waaqa wajjin haa fayyifannu jechuun imimmaan isaanii dhangalaasaa isin gaafachaa jiru. Sheer gootanii nama gargaaruu danda'u biraan ga'uun akkasumas akka amantaa keessaniitti uumaa keessan kadhachaa daa'imni kun akka yaalamee fayyuuf akka nu gargaartan kabajaan isin gaafanna. Lakkoofsa herrega baankii abbaa daa'imichaa Hordofaa Fiqaaduu Guddinaa, Baankii Awwaash, Duwwaa 13 200 Duwwaa 33 1341 Duwwaa Baankii Daldala Itoophiyaa 1000 54 1013 33 Baankii Hojii Gamtaa 1013 20 Duwwaa 82 26 lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 1785 83 85 Obbo Hordofaa Fiqaaduu Guddinaa.